Gaafii fi deebii waa'ee jechuudha mudannoo dabaree. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni hordoftoota fi kabajamtoota Zulaa maashoon beekuun dagadhee deettuun baay'ee naasoftu anuma sanattu beektanii mire hin jajjarjarallee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mee hundi keessanuyyuu gaafii qaba namootiin dhiifama bilbileen jeeqaa jira namootiin argan yaadannoo kan tare amootuyyuu kan hin beekne kan garaan hafe yookiin daa'ima argatan barnoota isinii taha mee fakkeenyaaf jechuudha ati garaan si hafee ji'a yookiin torbaan meeqa beeyta akka garaan si hafe ani garaan akkana hafe kanaan dura akkanumaan nam tokko yaala tokko hin jiru yaala tokko fi kanaan dura asallaa deemaa ture Dr. Kadir namni naannoo asallaa taataan walumaa galatti naannoo asaasa irraa kaasee hanga arsii bahaa namni jirtan Dr. Kadir hospitaala asallaa namni beektanii jirtanii achitti akkanumaan yaalii tokko geggeessaa ture tanaan dura jechuudha yeroo asaasa jirutti yaala akkasii geggeessaa ture erga Shashamanne galillee an wanta hordoffii isaa yaala isaa waan jaaladheef jecha hospitaala guddaadha achitti yaalamaa ture osoma yaalamuyyuu gaafa dhaqee marsaa lammaffaa fi gaafa inni na waamuyyuu dabaree ji'a tokko gara qabdanaan jedhe dabaree ji'a tokko asirratti jechuun na dhibu keessa anis dubartiidha dabaree argee jira olmas argee jira alhamdulillah rabbii kee galanni haa ga'u waan tokko namni maal jedha si fakkaate namoota akkasii taataaf hin taatu si gaafachuu barbaade gara erga hafee jechuu gara deebi'ee maal jedhan si fakkaate baatee fursadii illee yoo ga'e hin beeku jedhan akkami hin beekuun kuni namni akkamitti waan isarra jiru fakkeenyaaf maaliif kana jedhe beeyta ji'aan nu marsaa laguu yookiin xurii nutti ji'aan deebi'a jechuudha sigalee akkuma duraan haawwatii keenya keessatti baratame duuda jedhaniin jechuudha kabajaa yeroo godhanii duudanna dhukkuba garanna dhukkuba jedhan sigalee inni kun silaa ji'aayyuu nga'u nam tokko guyyaa 25 28 26 21 illee jaarralee darbeellee ufuma suni sababa rakkoo adda addaa ta'uu danda'a garuu inni normaali jechuudha sigalee namoota parsantii 100 keessa 95 irra caalan haala kanaan yoo dhufe shan ammootu ji'a taree ji'a 3-4 illee ka dhufu jira fayyuun marra jechuudha sigalee uumamaan namni akkasiin jira ji'a 2-3 ka dhufu ji'aa fi wayitti kilanyaan garuu inni qajeelaa inni sirrii tahee jidduu guyyaa 20 haga 30 inni qajeelaa asirratti akkamitti jechuun mee waan kana ibsa ani nama hedduu hin dhagaha garuu ammoo hin balaaleffadha. Maasita inni kun nama hundarrattu isa jiru uumama waan ta'eef dabaree yeroo jalqabaa san hanga ji'a tokko san namni kamiyyuu hin beeku erga garuu ji'a tokkorra ol darbee booda innummaanuu mataa isaatiiyyuu milikkita tokko waan argantu jira anammoo ofii kiyya erga dhaqee ji'a tokko naan haa jedhanii malee yookiin baatee tokko naan haa jedhanii erga as deebi'ee booda jechuudha milikkinni tokko ofii kiyya argatu jira si lolloojjessuu akkasuma nyaata hafuura nyaataa si jibbisiisuu fedhii nyaataa si cufuu waa baay'eetu jira wantoota argitu waa baay'eetu jira asirratti an walumaa galattuyyuu gaafa xuriin laguu hafe yookiin dabarsirra erga gaa'ela keessa jiraatte jechuudha maal tahi laata ka jedhu shakkii sammuu kiyya keessa hin oofu fakkeenyaaf osoo ji'a dabarsee ka dhufu ta'e hin beeynu warri jettanii qalbii keessan sobdan ammoo asumaan jechuun sammuu keenya firii haa goonu isiniin jedha itti aansun ammoo ishiin fakkeenyaaf yeroo sanitti jechuun dubartii kun nyaata jibbisiisaa hin dhukkubaa hin lolloocessaa lafa tumaraanii mata bowwaafata amala jijjiiraa hin lochisiisaa atuyyuu kun uleen nu fixxee jechuudha uleen nu fixxee arrabaan irraa jala nu deebitee waa hedduu jira asirratti nama aarsufaatu jira amma fakkeenyaaf waa baay'ee jira ufumaa kan keetti si aarsaa raggacuufti waa hedduutu jira isinii galee manatti ibidda buufti daftee aaruutu jira amala namaa akkasii fi obsaa dhabuu wayii waan akka waan namni addunyaa kanarra si jaalatu hin jirre namni hundi si jibbu wayii waan akka waan namni si miidhuu bakka ilaalcha addummaa gaarii taate si mul'ata kophaa jiraachuuf akka waan kophaa jiraatu namni si hubatu dhabamu caalaa waan akkanaatti nama mul'ata kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota Zulaa wanni isiniin jechuu barbaade asirratti ijoolleen keenya lafaa dhufaa jirtanii viidiyoo hedduu jechuu waan kanaan wal qabatee viidiyoo hedduullee isinii qabannee dhufuu dandeenya garuu ammootuyyuu jalqaba jechuudha waan hedduu nama mudata namni naannoo isaanii jiru fakkeenyaaf amma
yeroo san isiin hin lolchisiisaa osoo garaayyuu qabaachuu isiin hin beekini hin lolchisinii galee amala jijjiire fakkeenyaaf amma dhugaa namni mana isii waliin galu amma sababa hojiitiin namni walitti hin dhufu bakka takka illee jiraate carraan yeroo hunda walitti hin fidu garuu ammoo yaadan walirra walii hubachuu dhabu amma yeroo san situ hubachiise malee fakkeenyaaf namni dhiiraa asin namaa hin hubatu bakka amala jijjiiratte waan takka isii irratti hin argin adda taateerti bakka jechuu abbaan manaa namaa kun argitee haga maraatte namni biraatu iyyuu haga maraatte namni dhiiraa miira san namaan hubatu amma fakkeenyaaf sulxaaniin Zubaydaa hubachiise yookiin Umurazaan hubachiisanii amala akkana kana qaba hin jijjiiramti jettee hin jijjiirama ilmi namaa garuu gaafa amala jijjiiratte naan jedhe garuu malee inni rakkoo kee kana naa hubatuu hin danda'u kanaaf warroonni dhiiraa jechuu viidiyoo keenya kana dhageettan dubartiilleen sheer godha laayikii yoo tuuxanii nama baay'ee bira isinii gaha dhiirroleen booda gaa'ela ijaaruuf deemtanis tahee ka ijaartanii keessa jirtan haadha manaa keessanii hubadhaa beekaafi maaliif isiniin jedhe jennaaniin garuu maashaallah abbaa manaa isin gaarii qabdi rabbiin waliin haa bulchuu kana jechuun kiyyaa dubartoota hedduutu jira dhiirroleen jibbanii odoo hin tahini fedhii yookiin hawwii isii kana isiin hubatan fakkeenyaaf ka isii maashaallah laafadha isinii galee dabarees tahee ulfillee tahee wallaahi maashaallah jedhee jira alhamdulillah kiyyaan hanga ji'a ጊዜ ጋፈዳው ሰንደራሲ ኢቲን ደላጋ ቱሬ አረ ላፈዳዩ ከናሚቲ መና አረባቱዩ ነምኒ በሪ ብሻን ወለርኪሴ ደረጃ ሚቃወጀቴ ገጀዴ መና አምባ ወለወሌ ሆጀታ አኩማ ሲምቤክተን አኒ ሆጂክ የለ ሆጂክ ያኒለ ጆለ ነው ጀቺ ፈታ ዝርታኒ ለሂም ቤክተኒ ቦሩ ደሃዘዳ አካር አለ ቪዲዮ ወራበደ ዝራ አከስማት ቪዲዮ ለገዲሳ ቱሬ akkasuma immoo jarrillee na gargaarti yaadaan namni hunduuyyuu hamilee kanaaf deettee ciiftee hojiin hin dhaabata hojiin hin dhaabatu hojiin kenna waan ta'eef waliin hojjanna ammenumaa nam sadi taanee jirra Zubaydaa Zuleyka Zabiba bahee ciisa malee kunuuti Umurazaanillee hin jirti Sayiballee hin jirti hojii kana namni tokko onlaayinii kiyyarratti jechuudha gabaabamatti dhiyeessa onlaayiniiti miidiyaa ofii irratti chaanaala isii irra dhiyeessiti malee hojiin duuban nama hedduu hojjeta bakka tokko dalaynan maatii dhawaan ta'eef maatiin keenya nama baay'ee duuban hojjeta kanaaf hojiin hin dhaabatu warri hojiillee hin sodaatina isiin deettee ciifte riskiin hin bal'ata ilmoon riskiin deemtii bal'inna gammachuudha waa'ee hojii odoo hin tahin waa'ee muudannootiif dhufne hojii namni dalaysiifachuu barbaadan ammallee bilbilli isii banaadha kanaaf akkuma jechuudha baratame laayikii godhaa fi sabiskiraayibii illee godhaa fi viidiyoo ilaaltanii sabiskiraayibii godhaa fi hordoftootaa fi kabajamtoota yoo si laayik gootan viidiyoon kee nama hedduu bira akka faffaca'uuf na gargaara waan sabiskiraayibii nomaan godhuuf garuu hamilee namaa ta'a nama ofii kiyyaa jechuudha sabiskiraayibii dhibba yoo naa galee hin gammada fakkeenyaaf jechuudha isiillee nama 10,000 osoo ol siqeef hin gammada kana hin gammaddi mee bara haaraya daa'ima haaraya jireenya haaraya isiin seente sabiskiraayibii illee haaraya seensisa sheer waliif godha akkasitti hamilee nu ta'a hamileedha malee waan biraatiin sabiskiraayibiin birrii namaan kafalu akka sirrii hubattan barbaada laayikiileen birrii namaan kafalu viidiyoo isin laaltan viidiyoo 2,300 laaltanii laayikiin nama 50 30 20 garuu ka viidiyoo birrii kafalu view isin nama 5 laaltan sani isinii galee laayikii ammuutu yoo waan nama fakkeenyaaf tiktokii waan adda waan arraba waan baay'ee namni hojjete 15 keessa fooloo baay'ee koomantii baay'ee arrabsallee rakkoon qabu ishime mee nu hojii kenna hundaa ibsadha nu hojii kenna yoo koomantii barreessuu dadhabdan laayikii nu godha laayikiin akka sheerii waan nu gargaaruu fi hojii kenna waan ta'eef nullee aadallee safuullee kabaja keessan akka intala arsiititti intala biyyaatitti kabaja eenee hojjannee fakkeenya gaarii isinii ta'uu fi as dhufne malee waan hamaa fi miti inshaallah suuta maatii duuba jirullee yaada haaraya hojii haarayaan asuma isinii yayyaafna yoo isin nu jajjabeessitanii nu sadiin jajjabeessitanii hamilee nu taatan inshallah nama biraallee akkasuma asuma nama hordoftoota kiyya bira yoo ga'ee jedhe naa galatooma ulfaadha obboleetti tiyya sabiskiraayibii 15 naa galchaa innaan guyyaa 9 keessa sabiskiraayibii 10 naa galchitanii isin jaalladha maatiin kiyya isin galateeffadha baay'ee isin galateeffadha waadaa isin waadaa isin seente san isinillee isinii guutti akkuma isin kadhatte kabajaa isiitii fi yookaan hamilee isii taatanii Zabiba yeroo gabaabaa keessatti sabiskiraayibii 1,500 galchuu keessaniif maal jedhee akka isin galateeffadhu beeku hedduu naaf galatooma asumaan ammayyuu yaadni Umurazaa yookiin Zubaydaan fiddee Zabiba akka isin ala hin deemne oorgitellee yaada bareedaa akka ta'e isinillee viidiyoo ofii irra qabattee dhufu hedduu dhiisi
Viidiyoo isii jalaa ka isiiti kiyyarra qabadhee maatii kiyya yaada haaraya fidaa fi waa'ee jechuudha chaalenjii keenarra walii goone ji'atti kuma si gal 15 kuma si galchanii hordoftoonni kiyya hin deemtu jedheeni achirra waan wal qabneef isi maqabatee isin ani kana baasu asumaan isin galateeffachuu barbaada irra deebi'ee hedduu galatoomaa isiniin jedha warroonni maashaallah si'ii Zubaydaadha Zuleykaa Zabibaa obboleeyyanii maashaallah qubeen keessan zeddi dhayettanii eeyyan obboleeyyanii hedduu isin ajaa'iba maqaaleen waan filannee baafnee odoon tahini maqaa ufumaa jechuudha maatiin keenya anaafisi abbaa keenya nubbaase Zabibaa adaadaa ta'een obboleetti abbaa keenya sirriitti abbaa keenya jaalatti isitutti baase isinii galee maqaa filannee odoon tahini rabbumatu filee waliin nu godhe hojii kanallee filannee odoon tahini dhugaa ani namni kiyya marti dhugaa dubbachuuf isin marti osoo hojjettanii milkooftanii hin fedha isinii galee garuu ammootuyyuu filannee osoo bakka kana dhufuu hin tahini rabbiin kun subhaanallah waan fedhe irraa nama nyaachisa waan fedhe nama dabarsaami ufumaa carraa godhee maqallee wal fakkaataa bareechisee nu baase malee waan ofii baafannee mitiin beeytanii maqaa kiyyaanuu fayyadamu maqaa fi gaafii haaraya yoo qabda waa'ee ulfaatii waa'ee dayaatii wal qabatee kottaati komantii jala gaafadha burqabattee isin yaa dhuftu waan hin jiraanne illee isin jaalanna isin kabanii laayikii warroonni waa'ee kana keessa hin darbin jechuudha gaafii hedduu yoo qabaatanii wanti arganii yookaan dubartiin dabaree garaa qabdu wanti isin argituuf wanti isin dabarsitu waa dayaafuyyuu waa hedduu isii barbaachisaa obsillee barbaachisaadha ammallee komantii jalatti kaameratti asiin bahiinii akkam baanee jettee maatiin kiyyallee dubbattantu jira carraadha kanaaf dirqama hojiidha waan ta'eef carraa jireenyaati hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaanuu biyya Arabaatitti jechuu ijoolleen deettanii 15 torbaanitti mana hambaa jaalattanii dhahitanii hin dalaydan daa'ima keessan kutaa biraa ciibsitanii yookiin nama dhiiftanii hin dalaydanii hin hubattan jedhee argaa wal beekurra walii beekutu caala akkasii ani nagaatti jedhee xumuree namni of jibbe tokkollee hin jiru ani laf jaaladha isinillee osoo of jaallattanu garuu carraan jireenyaa isin godhee jennaaniin dirqamatu akkasii gabaabatti hojiidha hojii kenna waan ta'eef dirqama ani laf jaaladha warroonni akkasii gorsa akkasii naa kennitan hedduu galatooma isin jaaladha isinin jedha onni irraa akkasitti nagaatti